السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وري أنا أدوف أنا وري ويلكم ويلكم بجنا جهان دفتن هندي كيسانو أنا أدوف سنين جن إن شاء الله. سلامتك يتانسون هكا يوفابون دقتنا ربنا ما هكا أباتي ملكاه أنا اللي سن اللي خالق السماوات والأرض وهاقول جتو ديجا هكا أباك إن شاء الله تأنسنه ركتا إبما هند ربين قرتي أكا هجا إساباسو يرو دعاي في قرأتن يا رب بلي ساكرا بليتي أكرا هند إساتو ركتا ركوباس لما يكبسي إبما فيسي هندقتنا أكسما كان أول قبتي كان برام وكما تدريتي إن شاء الله كينو يرب براتاتي إن شاء الله إثيوبيا لكي سما قراچا توك كهنديا موميتشا منستيرا هنديا دا أكما كاليسا اللينسنا لبسكرا تيك توك يتيولي دبر سيدتي أي إثيوبيا سمتي جرتي إن اللي كاكو بيتانيتي موميتشا منستيرا هنديا دا جيشورا موميتشا منستيرا هنديا دا إثيوبيا سيناني جراني mootummaan Itoophiyaadhaa abbichuudhaan eerpoortii dhaquudhaan karaa nagaatiin karaa akka gaarii simannaa bareedduudhaan simatanii jiran jechuudha. Namni kun nama gartee keessummaa yeroo ammatti Afrikaadhaaf keessummaa guddaa isa jalqabaa Afrikas dhufatanii gartee daawwannaa Afrikujiifis dhufanii jechuudha. Kanaaf wal qabatee akkuma beektanitti muummichi ministeeraa Hindiidhaa wanni gara Itoophiyaa dhufaniif hojii wal qabatee waan hedduu ture. Isa kana keessatti Itoophiyaan kaahiree babbareedduu bara kana keessatti mootummoota addunyaadhaa biyya guddatan warroota akka Ameerikaa, warroota akka Raashaa, Chaayinaa akkasuma warra akka Paakistaan, Iraan, Indiyaa biyyoota adda addaa wajjin dippiloomaasii bareedaadhaa fi walitti dhufiinsa gaarii biyya qabdu keessaa takka. Itoophiyaan carraa kana fayyadamuudhaan karaa diinagdee, karaa akkasuma ikoonomiitii fi karaa waraanaatiin waan hunduu industiriidhaan wal gartee teknooloojiidhaan akkasuma gartee wanna hedduun biyyoota addunyaa kana wajjin dalagachuudhaaf qophiirra jirti jechuudha. Dalagachaallee jirti. Kana keessaa Hindiin biyya tokko jechuudha. Mootummaan Hindiidhaa gara Itoophiyaa imalanii dhufanii eerpoortii simatamanii eerpoortii irraa akkuma hedduun keessan daawwattan akkuma abbichuun gaafa alabaan godhan ufii makiinaa yookaan ammoo gaarii oofachuudhaan gara gartee bakka itti simatamanitti gara masaraa mootummaatitti dhufanii kanaan wal qabatee dhufaatii irrattis afaan Amaariffaatiin haasaa gabaabaa takka godhanii karaa peejii isaanii irratti jechuudha. Akkasuma muummichi ministeeraallee keessummichi kun keessummaa guddaa ta'uudhaa fi gartee kan Itoophiyaan kabajaadhaan simattuu fi eegaa turte ta'uun himame. Kanarratti afaan Amaariffaatiin Itoophiyaan biyya seenaa gaarii qabduu fi waliinis gartee walitti dhufiitii yeroo dheeraa qabaachuu beeksisanii kanaan guyyaa borutti bakka bu'oota uummataa irratti argamuudhaan waltajjii san gubbatti haasaa godhamutu eegama jechuudha. Kanaan wal qabatee Hindii fi Itoophiyaan kaasiin dura waggaa dheeraa jechuudha. Keessaayyuu bara Haayile Sillaasee irraa eegaltee karaa barumsaa fi daldalaatiin walitti dhufiitii yeroo dheeraatii fi seena qabeessa qabaachaa turte. Keessaayyuu yeroo isiin gabrummaa jala turtetti Itoophiyaan biyya isiin akka gabrummaa jalaa baatuuf gargaaraa turte keessaa tokko bara 1947tti yeroo isiin bilisoomte yookaan ammoo diinaa warra Ingiliiz ofirraa kaafte jechuudha. Yeroo san keessatti biyya baggammaddanii fi beekumtii kenniteef Itoophiyaan isii Afrikaa keessaa Itoophiyaan biyya jalqabaati jechuudha. Mootummaa Hindiitiif yookaan ammoo biyya Hindiitii fi biyyi jalqaba beekumtii kenniteef Itoophiyaadha jechuudha. Akkasuma biyyi Afrikaa keessaa isa jalqaba imbaasii Hindiyaa keessa banatte Itoophiyaadha jechuudha. Kanaan wal qabatee Itoophiyaan karaa ikoonomiitiin warroota investoroota Hindii wajjin gartee yeroo dheeraa dalagachaa turtee jirtillee ammallee jechuudha. Kanaan gartee Hindii irraa qorsa akkasuma shaqaxaa meeshaalee shaqaxaatii fi akkasuma industirii sibiilaatii fi meeshaalee garaagaraa akkasuma makiinaa yookaan ammoo konkolaataa gara Itoophiyaatti galchaa yookaan immoo ergaa turte jechuudha. Hindiin biyyi Hindiidha. Akkasuma kanaan wal qabatee Itoophiyaan illee waa'ee kanaan irraa Itoophiyaalleen biyya Hindii wajjin daldalli isiin qabdu yeroo dheeraadhaaf karaa bunaatiin akkasuma buna wanna naannota zayitii irraa bahu yookaan ammoo oomisha zayitaatiif ta'an akkasuma ammallee albuuda dhagaadhaa kanneen garasitti ammallee gogaa yookaan ammoo
leezar isa jedhaniin sanniin waan loon irraa bahu jechuudha. Garasitti ergaa turte jechuudha. Kanaaf wal qabatee Indiyaan gartee karaa investoroota isaaniitiin Chaayinaatti aantee biyya lammaffaadha. Sadarkaa guddaa Afrikaa keessatti akkuma qabdutti Itoophiyaattis keessattis Chaayinaatti aantee biyyi lammaffaadha warri investoroonni abbootiin qabeenya guddaa biyya tana keessatti gartee invest godhanii dalaganii jechuudha. Kanaan kaampaaniin Hindiidha kan Itoophiyaa keessatti argamu kaampaanii 650 oltu Itoophiyaa keessatti argama jechuudha. Kana jechuun Itoophiyaadhaaf Hindiin karaa diinagdeetiin, karaa ikoonomiitiin, karaa gartee ammallee karaa waraanaatiinis waliigaltee guddoon godhamu eeggamaa jira. Kanaaf Itoophiyaan biyya Hindiidhaaf Hindiin akkuma isin beektanitti biyya uummata guddaa uummata biliyoona 1.5 biyyoonni addunyaa keessaa uummata guddaa ammattee qabdu Hindii fi Chaayinaadha. I think amma Chaayinaa fi Hindii keessaa Hindii moo Chaayinaa dursaan beeku at least yoo xiqqaate jechuudha. Uummata gara biliyoona 1.5 yookaan ammoo biliyoona 1 fi gara 500 qabdi. Kanaaf is jalqabaatiif kaadha mootummaan Hindiidha kan uummata hagas gahu bulchuu gara Itoophiyaatti malee as jira kan waan irratti haasanii fi walgahii boruu kan bakka bu'oota uummataatii fi kan itti aanu waan jiru inshallah laallee olii gabaasnaa jechuudha. Kun kana fakkaata. Qabxii gara lammataatii yoo dabarre ammoo inni biraa ammas karaa Itoophiyaan buufata haarawaa biyyoonni sadii waliin hirmaannaa haarawaa eegalan waliin laalla innillee biyyi akka Suudaan, Kibbaatii fi Ugaandaa akkasuma Itoophiyaa biyyoonni kunniin biyya ollaa keenyatti argamtu biyyoota gartee buufata galaanaa hin qabne Itoophiyaalleen Suudaan, Kibbaallee akkasuma Ugaandaan jechuudha. Kanaaf asiin dura Keeniyaadhaan waliigaluu liimuu bakka jedhan irratti Keeniyaa keessaa jechuudha buufata san bananii karaa san irraa karaa baaburaa fi tiraanspoorteeshin akkaataa adiisni baaburaatii fi wanni hundinuu buufanni sun itti dalagamu irratti waliin haasayamaa ture wanni sun jidduudhaan hanqina mallaqaatiin dhaabbatee ture waan san bifa haarawaa deebisanii biyyoonni kunniin sadiin gartee waliin akka waan san sossoosanii fi buufanni kun itti godhamaa jira. Kanaan qabatee Itoophiyaan warra sadiin biyya sadiin kana keessaa uummata miliyoona 100 fi 30 qabattee Ugaandaan ammoo uummata miliyoona 50 qabattee akkasuma Suudaaniin kaabaa ammoo kibbaa dhiifama Suudaaniin kibbaa ammoo uummata miliyoona 13 qabattee waliigalatti biyyoonni kunniin sadiin uummata miliyoona 193 ol kan ta'u qabatanii balbala galaanaa malee biyyoota jiran waan ta'aniif isaan kunneen rakkoo kana furuudhaa fi biyyi kunniin sadii waliin saa 24 dalagaa jiran jechuudha. Kanaan akka guyyaa dhadhatte jechuudha Afrikaa Intelligence waan kana gabaasetti warroonni peejii karaa isaanii hordofuu dandeettanii argattanii wanni kun deemaa jira jechuudha. Kun kanaan wal qabatee ilmaan Oromoodhaa rakkoolee karaa daangaa irratti deemaa jiruuni faannootti deebinaa faannoon akka waliin beennuuf argaa jirrutti heddumminaan guyyaa irraa harka kennattee galaa jirti guyyaa dhaallee faannoon herregni siyaa ganan jenne harka kennattee karaa nagayaatiin galaa jirti jechuudha. Wanni shaniinfaatis haa xiqqaattu sanuma jirti kuban ammoo warroonni paartii siyaasaadhaa gartee warri boordii filmaataa kee jiran hundinuu dhawaataan gartee filmaataas deemu kanarratti hirmaachuudhaaf dhaabbileen hedduun waan kanneen ibsa baasaa jiranii mootummaan Itoophiyaa ammoo waan kanneen gubbaan namni hunduu hirmaatuu fi filmaan as deemu kun filmaata dimokiraatawaa akka ta'u dubbatamaa jira jechuudha. Kun karaa Tigraayitti akkuma borcaan duraan jirutti jira Eertiraarraallee akkasuma jira. Itoophiyaan ammoo garri wanni isiin dalagaa jirtu waliigalatti yeroo ammaa kana keessatti bakka jedhan sammara lafatti garreeddee bira dabruudhaan karaa gartee ikoonomiitiin karaa dippiloomaasiitiin karaa gartee misooma waan hundaanuu uf jabeessuudhaan gara duraa deemaa jirti wanni Eertiraatiif Itoophiyaadha akka dagatame fakkaata maaliif Itoophiyaan waan dalandu hundaa hojiidhaan agarsiisaa deemti. Bakki itti argamu bakka adda bulte buruun bultu Itoophiyaan gara duraa deemti jechuudha. Kanaaf wanni hundinuu deemee xumuramee jira. Akkuma isin beektanitti wanni mootummaan adda jiru kun dalagee xumura isaatiif eebba waan isaanii qofa agartan asabillee guyyaa takka ta'e Itoophiyaa kan jedhu arguu deemna jechuudha. Akkuma isin hin jenne sanitti toltu abbaa maalee ammaattu abbaa gadaaf jedhan sanii yoo gartee tolte karaa tolaatiin yoo toluu baatte ammoo karaa gartee kaballaatiin asab Itoophiyaa ta'uun wanni hundi xumuramee jira kana kan godhe biyyoonni guddatan warroonni gartee ni jiran Itoophiyaa wajjin dhaabbachuudhaan sa'a 24 maqaan Itoophiyaa jedhan yeroo ammaa kanatti sooshaal miidiyaaf akkasuma miidiyaalee addunyaa irrattii fi walgahiilee waltajjiilee kamuu gubbatti Itoophiyaan biyya mata duree ta'amtee waan hundaan kaafamtu taatee mul'achaa jirti jechuudha. Maaliif namni yoo jabaatee inni uf danda'ee jedhe namni hunduu si jala deemaa jechuudha. Gaafa laafatte nama jala deemtaa jechuudha. Kanaaf mootummaan adda jiru kun akka nama jala hin deemne namni jala deemu godhee jira. Waan hundaa gartee haala mijjeessee jira. Inni haala mijjeessuun maali? Namoonni hedduun osoo tuffatan adda Itoophiyaan biyya
wanna hundaanuu agartee waan addunyaan barbaaddu sisteemni hundu diriirfamee dhumatee jira. Karaa nageenyaatiifis wanni hundinuu haalli mijatee jira. Yeroo magaalaan ijaaramtu karaan ijaaramu sisteemni adda addaa dalagamu namoonni hedduun akkamiin mootummaan osoo baadiyyaa uummanni rakkatu akkas ta'u magaalaa akkas dalagadhee iyyaa ture jechuudha. Garuu sisteemni dalagame kun walumaa gala jechuudha. Nageenya magaalaa irraa haga baadiyyaatti, magaalaa guddoo irraa haga magaalaa xiqqootitti, biyya keessa haga daangaatitti shaffisaanii rakkoolee jiru san xumuruuf nageenya buusuudhaa fi haalli mijatee xumuramee jira jechuudha. Kana jechuun ammoo inni diriirfamaa jiru akka nama bu'ii bassee bishaan obaasuudhaa fi bu'iilee oorruu biraan gahee oorruutti bishaan jallisuu qofa yookaan ammoo karaa jalaa banee obaasuu qofatti deebi'amee jira jechuudha. Tokko kana eega godhaniin duubatti karaa nageenyaa diriiree dhumateef warroota addunyaa akka namni qurxummii gartee qabatu yookaan ammoo qurxummiidhaaf gartee nyaata qopheessee waa qabutti investoroota warroota addunyaa abbootii qabeenyaa akkasuma turistii warroota gartee addunyaa kana keessatti meeshaalee adda addaaf teekinooloojii harkaa qaban Itoophiyaadhaatti hin qabne kanneen karaa kanaan xalafu yookaan ammoo butanii hojii seensisuudhaaf haala mijeessanii fi mootummaan Itoophiyaa hawwisiisaa jira jechuudha. Wanni isaan sodaachaa turan maali? Itoophiyaan biyya guddattee miti, biyya gartee sisteema siree gaarii hin qabdu, nyaata gaarii hin qabdu, karaa gaarii hin qabdu, intarneetii hin qabdu, nageenyi isii amansiisaa miti, poolisni isii istaandardii kan eeggatee miti, nageenyi isii kan jedhu yaadamaa ture jechuudha. Yeroo ammatti ammoo Itoophiyaan akkuma isin agartanii karaa poolisaatiin gartee appiin poolisni Itoophiyaadhaa biyyoota 130 ol kan ta'u irratti dhiyaate irratti injifachuudhaan awwaardisa irratti gartee waan hundaa akka addunyaatti dabruun akkasuma bira dabree ammoo sun gara hojiitti seenee akkuma biyyoota guddatanitti 911 fakkeenya Ameerikaan waaman san Itoophiyaallee 991 ka jedhuuni shaffisaan gartee rakkoo namoota nageenyaan haala adda addaatiin gargaarsa barbaadan dhaqqabu. Wanni kun ammoo addunyaa irra fudhatama argachuuf Itoophiyaan akka godhuu dandeettuu fi lubbuu namaallee nageenyallee akka tiksituuf keessummoonni garsii biyyasii dhufaniif akkasuma warri investi godhanii lubbuu qabeenya isaaniitii fi namoota gartee isaanii dalagan gamana erganiifis nageenya gartee dhibbaan mirkanaawaa ta'uu agarsiisuudhaaf Itoophiyaan tattaafachaa jirti jechuudha. Isa kanaaf ragaa namni tokkollee kaasee ture akkuma isin argaa jirtan mootummaan Ameerikaadhaa warroota yoo xiqqaate gara nama 600 ol ta'u asiin dura jechuudha. Itoophiyaan nageenya hin qabduun barattoota ta'uu danda'a, warroota turistii ta'uu danda'a, warroota haala hojiitiin adda addaatiin gara Ameerikaa imalanii achi keessatti hafan biyya teenya deebi'uu hin dandeenyu. Kanaaf gartee biyyi teenya rakkoo qabdii nageenyi hin jiru lubbuu keenyaaf sodaannaa nu uume maatiin keenyayyuu ka jedhuun kaleessan yeroodhaaf mootummaan Ameerikaa akka achi keessa turan godhee ture. Yeroo ammatti ammoo mootummaa Ameerikaadhaa pireezidaantii Tiraamp Itoophiyaan yeroo amman nageenyi isii mirkanaa'ee jira. Wanni tokkollee hadha kawaa isin godhu hin jiru gara biyya keessanii galaa jechuudhaan guyyaa 60 keenya isin dura kana walii tuqee jirra jechuudha. Inni kun ragaa maaliif ta'a? Itoophiyaan nageenyi bu'uu fi akka namni haasa'u osoo hin taane sisteemni guutuun diriiree namni achi yoo galillee akka mootummaa Itoophiyaa hin hiinee fi ajjeefneef hin dhabamsiif yoo badii qabaate seeraa dhiyeessu. Namoota gariidhaan waan hin galintu jira jechuudha. Namoota garii bakka tana wanni adda baasuuf nama hedduutu gaafiillee gaafatanii mootummaa Itoophiyaa namoota kana yoo gale seeraan dhiyeessu warra jedhu jira. Namni badii dalagee biyyaa bahee yoo jiraate ni dhiyeessa. Kana biyyoonni addunyaallee inumaa irratti gargaarti jechuudha. Yakkamaa biyya kamuu keessatti biyyi kamuu yakkamaallee kola galtummaa yookaan ammoo hatta halkan takka bulchitu osoo beekte jechuudha. Mootummaa Itoophiyaallee warra gartee yakka dalagee biyyaa baheef kalee barbaadamu yoo mootummaan Ameerikaa fuudhee asii galche lakki Ameerikaa asitti deebistee nama kana dhiifama goonee bira dabra jechuun ni danda'a. Garuu ammoo yoo isa fuudhanii seeraa dhiyeessan namni hin jiru. Wanni hamaan kam maa biyyaa baqattee akkanuma ol ka'anii kabadii hin qabne. Namtichi yoo mootummaan kun naan taane jedhee baqate baqachuuf ni hidhamu jechuudha. Yookaan biyya keessaa bahee gara fedhe deeme gartee illegaalii bahuu danda'a, leegaaliin bahuu danda'a, karaa seeraaf seera alaatiin bahuu danda'a. Ammoo yoo namtichi sun fakkeenya Ameerikaa keessa jiraatee biyya irratti illee akka dalaguu dhabee namni kun jiruu fi jijjiiruuf haala adda addaatiif deeme biyyaan baatee mootummaan kun qabee ni dhufu jechuudha. Yoo yakka dalage hoo achoo osoo jiraatee osoo danda'e dhaqee fuudha mootummaan kun jechuudha. Yakkamaa. So isa kana jira. Mootummaan Ameerikaa illee kanarra ejjatee mootummaan kun akka nama hin hiine hin ajjeefne. Kana bara. Wanni hamaan hidhanii nama garafu mana murtii dhiyeessuu dhabu, badii malee nama hidhu, nama ajjeesu. Warroonni baqatan kun maal jedhanii nuti baroonni baqanneef Itoophiyaa keessatti lubbuun namaa namni mana murtii nama kaleessu hin jiru. Yoo qaban nama hidhanii nama dararanii gartee maatiin nama arguu hin danda'u. Kanaaf gartee torchii nama godhanii kanaaf biyyarraa baqannee jedhan jechuudha. Yookaan ammoo nu ajjeesan yoo nu qabe mootummaan sun jedhanii. So Ameerikaan wanni dharagaa baatee uummata kanneen galaa gara biyya keessa deettee maali? Namni haga ammatti mootummaa Itoophiyaatiin torchii godhame
an torchii godhame jedhee mana hidhaatii bahee yookaan maatiin isaa nama keenya torchii godhaa jiran jedhee yookaan ammoo maqaa siyaasaatiin amee dararamaa jira jedhamee amnistii fi human raayitiidhaaf gartee himame warroota gartee addunyaa kana mootummoota addunyaa gamtoomanii fi akkasuma Afrikaatiifis riippoortii yookaan gabaasaan dhiyaate waan hin jirreef zeeroo ta'ee jechuudha. Yoo jiraate wanni amma akka addunyaatti kanaaf jiraatu karaa gaazexeessota warroota honnaa kanneen hidhaman fayyoo kaasan malee kun wannuma namoonni olola oofan malee wanni qabatamaa jiraachuu dhabuudha jechuudha.